Hordoftoota keenya akkam jirtan? Nageenyi keessan badhaadhaa. Gorsa baay'ee barbaachisoo tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumuratti hordofaa isiniin jenna. Muka of danda'e biqilee irraa waa baradhu. Bara ganni bagalee, baalli saalatee, babbareedee, ililliin birraa urgaa osoo hin geenye bacaqiin gannaa mana hundatti urgaa'u sana namni hundi itti tola. Babbareedee qaama mukaa sanas itti hirkatee haara galfii argata. Bara bonni dhufe immoo nagatti osoo hin jedhin baalli irraa harca'ee yeroo jirmi mukaa qofaa isaa dhaabbatee gadoodu namni bira dhaabbatee waliinis gadooduun argamu. Mee waan kanarraa waa baradhu. Ilaa hanga waan jabaa harkaa qabdu kan akka baalaa kokkolfaas wajjin jiraatu hedduudha. Gaafa ati dhabde kan akka baalaa muka sanaa harcasi biraa kutu lakkoofsan qabuu xiinxalli. Yaa jaaloo dursa dhaabbata kee tolfadhu. Of danda'i. Lafa jala gadi seenii ol deebii dhaabbadhu. Hidda lafa jalaa qabaattu malee harcaatuun bobaa kee jala jirti uf tiksi. Ati immoo ganni yeroo facaasaa isaa eeggatee dhufuun isaa shakkii hin qabu. Yaa obbolaa waa'ee namaa dhiisi. Dubbii garii irraa bu'i. Namni gariin nama lubbuun jiru dhiisii kan du'ee biyya lafaa irraa dhabama ta'eeyyuu komata. Isa hin dhageenye sana himata. Isa bira hin jirre hamata. Isa ofirraa deebii kennuu hin dandeenye ekeraa daaraa bubbeen fuute ta'e sana arrabsaa oola. Yeroo kee nama hin taane waliin qisaasessuu dhiisi. Of eeggadhu. Ilaa kanas qalbeeffadhu. Yeroo kee nama hin taane waliin hin qisaasessin. Sirriitti of eeggadhu. Isa dur balleessite sanas yaadadhu. Umurii kee irraa qooddee kenniteef kan gatii umurii keetii hin beekne hedduutu jira irraaf qusadhu. Kan balbalaa sitti seenee foddaan si jalaa baheenuu arguu hin dandeenye hedduudha. Kan butee kutuu leenjuu, kan gogaa yeeyyii uffatee si wajjin jiraatu hedduutu jira irraa of tuqsi. Namoonni hedduun karoora ofii jiraataniin si jiraachisuu barbaadu. Ati karoora kee isa sirrii qabatteetta teenaan isa irratti cichuu qabda. Kanaan alatti ebalu kana naan jedhaa, ebaleen sana naan jetti jettee karoora kee irraa tasuma duubatti hin jedhin. Namoonni hedduun dhaabbata ofii jiraniin si madaalu. Bakka ofii jiraataniin si taajjabu. Jireenyi keetiif jireenyi isaanii boqonnaa adda addaa keessa jira. Ati boqonnaa jala qabaa irra gaafa jiraatte namni boqonnaa gidduu irra jiraatu yookiin boqonnaa dhumaa irra jiraatu jireenya kee madaaleef hamileen kee hin cabin. Boqonnaan jala qabbii qormaataan kan guutamedha. Bu'uuraaf jireenya waan sitti harkaa hin qabdu. Nyaattee uffattee dhugdee iddoo bashannanatti argamuudhaaf carraan yeroo kana siif hin kennu. Yeroo kana cichitee boqonnaa namoota gidduu fi lammaffaa yookiin sadaffaa irratti bashannanaaf mimmiidhaaganii carraa argatan sanatti hidamuuf tattaaffachuu qabda. Yeroon ati balbala kee cufattee milkaa'ina keetiif dhamaatu amma. Dargaggeessa koo na dhaga'i. Yaa dargaggeettii na dhaga'i. Baay'een kennaa dhaloota miidiyaa taanee jirra. Dhaloonni qubee dhaloota miidiyaa ta'uun ammoo baay'ees gaarii ta'u hammeenyi isaa garuu gaarummaa sana san caala. Miidiyaa irratti baay'een kennaa yeroo dabarsinu tilmaamee hin beeknu. Sa'a 24 qabnu keessaa sa'a meeqamee miidiyaa irratti dabarsina. Yeroo baay'ee miidiyaan milkaa'ina keenyaaf yookiin jireenya keenyaaf utubaa ta'an jiraachuu danda'u. Ta'us garuu karooraan itti fayyadamuu qabna. Balbala nama milkaa'ina jala deemnee milkaa'ina isaatiif dibbee rukutaa oolla taanaan boruuf wabii akka hin qabne of beekuu qabna, of yaadachuu qabna, irras of qusachuu qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'ee milkaa'ina namootaaf utubaa ta'anii baatis ta'anii jireenya namootaa tolchaa oolu. Namoonni sunniin bara milkaa'ina isaanii osoo hin argine hiyyummaan isaan mogolee buuftee jiraatu. Jireenya isaanii kana keessatti waan isaan hin barbaanne hedduutu isaan mudata. Kanaaf jireenya kee milkeessuuf hardhaan kee murteessaa ta'uu bari. Namoota yeroo ati mallaqa kiisii qabdu, yeroo ati
qabeenya sirritti qabdu si bira dhaabbatan akka ganna baalli muka irratti yookiin jirma irratti damee horatee sanaati. Damee hedduutu jirma irratti argama. Atis gaafa qabeenya qabdu damee hedduu qabaatta. Gaafa immoo mallaqa hin qabaanne akka yeroo muka bonni baalirraa fixee sanatti hafu taata. Kanaaf namoota baay'ee boqonnaa isaan jiraatan keessatti wantoota isaan mudatan yeroo ilaaltu kanaan ol fakkaata. Nama yeroo qabeenya qabu si bira dhaabbate ammoo jireenya kee keessatti tasuma dagachuu hin qabdu. Namoonni jireenya ofiitiif karoora baafatanii itti deemanii milkaa'ina isaanii maatis ta'e dhuunfaa isaaniitiif dhandhamaa jiran baay'eedha. Namoonni kunniin yeroo isaanii sirriitti itti fayyadamu. Na dhaga'a obboleeyyan koo, namni osoo dhukkubbii keessan darbine fayyu hin jiru. Kanaaf milkaa'ina yookiin badhaadhina durummatti si ceesisuu qabaachuudhaaf riqicha bu'aa baay'ee hedduu hin qabaanne bu'aan ati argattee si biran turu. Maaliif jennaan rakkinni argitee gara milkaa'inatti waan hin dhufneef. Kanaafuu dubbiin baay'ateef harreetti hin fe'an jedhanii waan nu hordoftaniifis galatoomaa. Gorsa guyyaa har'aa kanarraa waan baay'ee akka fayyadamtanis abdiin guutuu qaba. Torbaan jaalalaa isinii haa ta'u. Barris bara milkaa'inaa isiniif haa taatu. Bara abjuun keessan isiniitti dhugoomu. Viidiyoo kana yoo jaalattan hiriyoota keessan akka qooddan, namoonni chaanaalii kana immoo sabiskiraayib hin goones sabiskiraayib akka gootan kabajaan affeeramtanitti.